دوسين جالala banamee jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Akkam jirtan? Nagayaami. Alhamdulillah bag jiraattan. Amma qaanki haatu qabaa jedhama. Barataa Nuural Hudaati yookaan ammoo nam Nuural Hudaa irraa waa hedduu barachuu jiru. Akkasumas nam fuudhee bultii qabu. Eega fuudhee baran waggaa 5ffaadha. Bultiin tii duraan bultii shari'a islaamaa gaxxamuu baattus alhamdulillah amma eega Nuural Hudaa dhageeffachuu eegalee booda waggoota 3 dabran keessa waa hedduutu jijjiiran. Anaaf haati warraati yas qophiilee Nuural Hudaa haalaan hordofna. Jaartiin tii qophii jaarmay bultii islaamaa hedduu hordofaa turti. Amma ammoo alhamdulillah qophiin dhaddacha jaalalaatis itti nuuf dabalamee jira. Amgam iyyannoo kiyyaatti jedha. Anaad warraati yaalaan jaaladha. Wanti isii irraa himachuu fedhu waanum lam qofa. Jiruun addunyaa tana haalaan ulfaattu taate jirti. Jiruu ulfaattu tan ammoo wajjin taphachaa walitti qoosaa yoo oofan malee jiruun tun nam jalaa achi hin deemtu. Kanaafan yeroo hedduu jaartii kee kabajamtuu fi jaalatamtuu tan itti qoosa. Isiin ammoo dubbiin qoosaaf dubbadhu dhugaatti jijjiirtee natti mufatti. Wanti rakkoo jabduu natti taatee gam dhaddachi kanaa na fid tokko kana. Talammataa ammoo anaaf haati warraati amata 5 kan keessatti ilmaan 3 argannee jirra. Biyya Arabaa keessatti ilmoo 3 guddisuun haalaan waan natti ulfaateef isiin ilmaan fuutee gar biyyaa galuuf qophiitti jirti. Garuu anaa kophaa kiyya asitti na dhiistee na biraa deemuun hedduu itti ulfaati. Dubbii tanarratti walii galuu dadhabnee harkaa ol qabna. Isiin an kophaa kiyya hin galuu wajiin gallaa jetti. Anammoo biijur tanatti waraqa lafaa qaba. Asum taa'ee dalagachuu barbaada. Mee kanarratti maal na gorsitan? Deebisa keessan obsaan eeggadhaa jedha. Yaad qabda fariyaa iyyannoo tanirratti. Dhugaa qabdisiin. Akkam? Akka iyyannoo kanarra hubanneetti jarri lameen haalaa wal jaalatan. Amata 5 kana jiruu gammachuu waliin dabarsan. Akkasuma ilmaan 3 argatanii jiru. Duuba nama akkanaa kophatti dhiisanii biraa deemuun akkamitta? Maal rakkoo qabattee yaadda? Rasuulatu ragaa bahee bar. Sallallahu alayhi wasallam. Isinirraa irra gaariin nama warra isaatiif gaarii tahee jedhan. Tulleen dhugaa. Kanaafuu dhiirri jaartii isaatiif gaarii tahe nama gaariidha jechuudha. Hayyeeduun maal? Nam gaarii ta'uun rakkoo qaba. Meeqa nama gaariitti deebinaa fakkeenya biraa siif haa kennu. Hayyee. Yeroo ammaa telefoonni qaaliin ati beektu kami? Samsung Galaxy S10. Hayyee telefoona kana amma yoo bitatte akkamitti qabda? Iskiriin isaa akka hin miidhamneef iskiriin guwaardii itti godha. Gam duubatiinis akka hin miidhamne cover itti godha. Hayyee bareeda. Fakkeenyaaf kaaffee dheexxee osoo buna dhuyiduu yoo mana fincaanii dhaquu feete. Telefoona kana dhiistee biraa sochoota? Abadan kiisii kaayadhe deema. Eega kiisii kaayattee boodas jiraachuu isii mirkaneeffachuuf yeroo 10 kiisii ta'e harkaan qaqqabda. Sirriitti. Bar telefoonii kun $10,000 oli. Hayyee telefoona mallaqaan bitamuu danda'uuf yoo hagana ka cinqamtu nama mallaqni bituu hin dandeenyeef akkamitti hin cinqamne? Dhuguun baanti keessattuu nam gaarii yoo argatan haalan tiffachuu barbaachisa. Akkasi. Isiin jaarsa gaarii jiruu miidheesseef eega argatte halkaniif guyyaa itti yaaddoytee jaarsi isii kana kunuunsuu qabdi. Kophatti dhiistee biraa deemuunis gaarii miti akka kiyyatti. Tarii nam biroo qacarraa akkanaa eeggatutti jiraachuu mala. Shakkii goota nama gaarii nama hundatu hawwaa bar. Kanaafuu dhiistee biraan deeminii jetta? Lakki an abbaa murtiitii miti. Waan naaf mul'ate yaada kenni. Osoo dhiistee biraa deemuu baattee bareedaadha. Iyyataan kun akka iyyannoo kanarratti ibsetti inni nama warqaa lafaa qabu. Kanaafuu waan rabbiin isaanii laaffiseen wal gargaaranii bakkuma jiranitti osoo ilmaan waliin guddifatanii irra gaarii natti fakkaata. Hayyee bareeda. Murtii abbaa murtii ammoo walumaan hordofna. Ammee gam iyyannoo lammaffaa ce'i. Hayyee. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa qophii dhaddacha jaalalaa. Baarakallahu fiikum jazaakumullahu khayran. Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Qophii bareedduu tana nuuf qopheessuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Ani iyyannoo hedduu nama gaddisiistuun isinitti dhufe. Maqaan kiyya Taatu Qahaa jedhama. Abbaa manaa kiyya himachuuf gama keessan dhufe. Abbaan manaa kiyya kun baay'ee na jaalata. Hedduu na kabaja. Maatii kiyyaafis nama gaariidha. Bultii jaarrachuufis bu'aa bahii guddoo keessa ceene. Inni hedduu waan na jaalatuuf osoo maatiin isaa didan dubbii maatii isaa dhiisee na fuudhe. Jiruun biyyaa fooyya'uu dinnaan wal fudhannee gara biyya Arabaa dhufne. Osoo biyya Arabaa keessa jiraachuu jirru intalti isaaf durbii taatu takka biyyarraa dhufte. Intalti tun wayita dhuftuu mana keenya qubatte. Firri isaa anaafis fira kiyya jedhee ofitti dhiheessee akka obboleettii tiyyaatti kunuunsu eegale. Ammas jiruun teenya hin boroyne. Haaluma kanaan jiruu gammachuu itti fufne. Boodarra inni ka'ee gara biyyaa gale. Eega inni gara biyyaa galee booda dubbii hamtuu takka dhaga'e. Jaarsi kiyya intala durbii taatuuf tanu bira qubatu tana wajji zinaa dalagaa akka ture ragaa qubsaan mirkaneeffadhe. Achi booda telefoona itti dhahee maali dubbiin akkanaa jedhee gaafadhe. Osoo ani fedhii na dirqisiistee hamtuu na dalaysiiste. Dhiifama naaf godhinaan jedhe. An dubbiin tun hedduu na dallansiiste. Yeroo hedduu deddeebisee itti bilbilee waan kanatti kaasa. Waanuma tokko yeroo meeqa dhiifama gaafataa oolla. Yoo dhiifamni furmaata kan hin taane kalaas wal gaggeessutu gaarii naan jechuu eegale. Jaarsi kiyyaa fi intalti inni zinaa hojii dalagaa ture tun ammas telefoonaan wal dubbisan. Waan kanas quba qaba. Mee furmaanni kiyya maali? Gorsa akkam naaf gumaachitan? Murtee abbaa murtii obsaan eeggadha.
maal jettamee abbaas iyyannoo kanarratti dhugaa hedduu nama rifachiisu wanni akkanaa kun ammoo nama hedduu muudachuu jira rabbiin fitna akkanaa nurraa haa qabu aamiin ani iyyannoo kanarrattis waa jechuu fedha mee maal jetta wanti rabbiin irraa nu dhorgu hundi waanuma nu miidhu ta'uu beekuu qabna kun shakkii hin qabu kanaafuu waan rabbiin irraa nu dhorge yoo dalayne rakkoo achi booda nu mudatuuf of qopheessuu qabna mee fakkeenyaaf rabbiin quraana keessatti dubartiin hijaaba akka uffattu ajaje kun amma akka kabajamtuu fi akka beekamtu isii gargaara jedhe kanaafuu dubartiin hijaaba mulqattee qullaa deemtu tuffatamuuf of qopheessuu qabdi jechuu namni dubartii qullaa deemtu kabaju hin jiru kun dhibbarraa dhibbatti dhugaa akkasuma dhiiraa fi dubartiin bakka namni hin jirretti maqoon bayinaa jedhe kanaafuu dhiiraaf dubartiin yoo kophaa isaanii man tokkeessa wajjin turan balaa achi booda mudatuuf of qopheessuu qabu jechuu achi booda zinatu dhufa zina booda ammoo balaa hedduutu jiraata ilmoo dhaluu fi dhukkuba adda addaatiif saaxilamuutu mala maal san qofaree rabbiin hiyyummaa namatti buusa jiruutu barakaa dhaba osum galii guddoo argatan barakaan keessa mulqamti mallaquma kaaznaa guututu waa bituu dadhaba wanni bitan cuftiin ammallee barakaa dhabdi furmaanni maaliree kanaafuu waan rabbiin dhoowwirraa fagaachuu qaba yoo rabbiin dhoowwirraa fagaatan xiqqoomatu barakaa godhata biddeenum tokkottu maatii guutuu quubsuu qofaaree nyaanni garaa seenuyyuu qaamatti jijjiirama walumaa galatti yoo ajaja rabbii guutan jiruun ni toltii jechuu milkiin addunyaa kiraatis yoo san argamti kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kan dhaggeeffachuu jirtan kun raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soor qalbii qophii dhaddachi jaalalaati qophiilee keenyarraa bohaartanii barumsa guddoo akka argachuu jirtan abdii qabna iyyannoon dhaddacharraa kan fakkaata بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبليس خنيتك أكجو ميغا فمتنا ديبي ساندورة تيغافي تنجل ديما وبليس خنيتك أكجو أني ورين نور الهدى هردو فرخ كان جالة راتوك أني ربي غرغار ربي خيات بلتي جاريت جرا بي على خيستي أكو مثلا أنا في هاتمان خياتيس نور الهدى خنا هدو جالنا بروغرام ساني جلدين خيساهو بروغرام ردتش جاللا الرقا ونينين إينا خرا خيسان قلفتوف أنين كوني نما جارتي ساعة كان جالتوك دوبا مو ودوما نسيتنا أكان جالدو وهما لا مقفان إرا جيب مي أسكننيغا مالي ون إرا جيب بتجنان جارتي تجتنا كما نمني هقوا قرتي وجين تاو هو جادو قرتي هاتو لكن الرتي ساتو هقوا خب أولين باني تتيني هاسا والدبر فنو إتين تبدا هنجمان التود هنجماتنا خيستين وهاسو أنا وان كان مو أنا فهنجمال يوخين تبا جارتين تيجي وان كان قرتي أكدو قافو دتيتي خيشة خايتي قدوم فتي سموسي خيشة بكبرة ليفتي والكايتي أمو كان الرام فني نافي سنتوني أما تشن إيغا والفوني ربي لن إلمال سدينو فكني دوبرا كوم مالي راكون تينيا أكو مقوبك أبداني تو يرو أما خيستي بي سعودي خيستي إلمو سديمي تكاو قد فتشوني نمركيسا ركينا جبرا قرتي أمني يهودا نصارى لين هنكاب نتوكو قرتي هيري أما جرو نموت بألقاه وربيتنا خيس جرورتي قولي قناف وان سلانو تبيتنا خيستي ورق أنتو الفن جيجير النورة وان إساني خفلوتو إرى قدا تنابجت هذا من خياتي وجي والمريهن مالي مالي والنبي يتنا رفنيف ورزقي بربادة رزقي تندوبة جبرا فين كفلو ilmaan kee gurrattee biyyoo galtee hayyee anastaa'ee carraaqaa anjee yeroo san keessatti jaalatteetuma waan kana fudhattee tole marabbaanaan jettee anigaa amma isaan gaggeessutti hoggaan kurfaawee as garagalee hidhadhugaa waan qabdu walitti guduun fi amma siin gaggeessaan jeen duuba duuba hoo deebisaan sii maal taate aboo na dhagay sidage yaana ati wali waan qabnu fudhannee waliin biyya galu yaa waliin taa'u rakkoo baadhannee anaa mana kana keessaa si dhiiftee gabboo numa manaa minnaan jetti duuba deebisaan siitu laal
أنا خرفاوي إسيقا جيسو داف دوبا إسين تن أفان غرقلتي ديرو ملخ يا خنباس جيرو ربي بودان مي إينا قلفدي نور الهدان تكاهو بروغرامني ضد تجاللا مرتي سانيتين ربي بودان إيقادا تنافين خرخيسن خوب إمالي لفديمي دوفي ديرو مال نانجتني من مرتي دوران دابدا إينا انتيا سركخي جرتي نره راجع يا قبرتي ربي تدراتي دي بسانتي خاصوني خيغافين تبردو المنا ما تقوى هند درة جارتي في عمل بيخو جارتينيس عمل جار سابيخو وان خنرت اتدبلي ادو سانيت والامنتين جراتون جارسي جارتي امني جارتينيس جارس امنون وان جرو نما أرجي سرّي ربي لنا أكنوا مجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف لا نمتك جرو غاري أكهري ربي جو توجين جراء ده وجو لقى ولتهما ولصوبنا سجله وان جرو تيسان ميدورا فقادنا نونج ربين دوبتها نافجتشا يا أبليس جارتي تهنگ سجالة نبيت أتلين هنگا isi jaalattu if beeyt garuu ati waaniin gartee ani qishnaa fi taphaajuu dhuga fudhattii hogga jettu wanni si biratti qishnaa isi biratti dhugaa ta'uun kuni akkanumatti lafaan fudhatin bashoon hoggaanii fi hantuuta nyaachuu deemtu itti taphatti bashoo tapha hantuutaaf lubbu dubbii tanan irraanfatiin laalati hoggaa hanjamaatti gootu dhala khanawaan itti qishnaa godhanii bitan jirre jira akkaan sawutti walli ati hoggaanii fi itti taphattu akka qoflaatti takka gartee tasbiratti si hoggaa ati deemte na gargaartu faas ta ilmuun dhalle takkaan fillaala faa jettee karaa fuudhaa kana biratti gartee maqaa dha'uun kee ni mala waan kana immoo ati ka qoflaatti haasoyte isiin sammuu keessa haayyatte hoggaa ati dhuftu cufaahu intalumatan sibiratti agartiisin duuba hore an ilmaan fuudheetiin laal biyya rakkoo san keessa galee inni biyya kabsaa biyya mangoo ta haliiba ta maraa'ii ta gartee waan adda addaa keessatti jiru ilmoon namaa rakkanne tana sanii wajjin fantaziyyaa godhee jira duruu proogiraama dhawattee beekadhu duuba tanaaf jecha duuba murtiin tee maali wanni siif yaannu siifi fakkaataa keetiifi fakkaattuu isiitiifillee dura ati waan qishnaa itti goote san if keessa deebi'iitii amansiisi talammeessaati jawwaala kee xaahari jawwaala kee kana keessa suuraan adda addaa jiraachuun mala sasadeessaadha tilifoona gartee keessatti yeroo haasoytu akka qoflaa taphaa fakkeessitee dhalaa wajjin qofaltee taphachuun keeni mala tasadeessaadha akkuma san dhalaan gartee maqaa firaatiin maqaa gandaatiin maqaa wajjin guddanneen sibira dhuftee jaartii teetii jirtu akka hanjamaa isii wajji godhuun kee dhalaan hoggaa gartee ati takka sibiratti isii wajjin haasoytu yeroo takka isii ilaalti yeroo takka si ilaalti jara kana jidduu dhiiroo sirrii maaltu jira proogiraama kaaftee filimni isin dhiqamee jira duuba tanaaf jecha isii ilaal si amman dura hanjamaa keessatti qofla keessatti waan dhalaan hin baadhanne takkasii sirratti suuftee isin qabattee jirti isiidhaaf siif tapha isiif lubbu wanni kun waan bultii si miidhu waan taheef jecha karaa dhugaatiin waan isii amansiisu waan akka gartee ilmaan kana fuutee isiin hogga deemtu si duubatti humaa isii yaachifne isii garsiisudha qabda duuba tanaaf jecha yoonii fi gartee nama heeraa seera biyya tanaa haa qabaatu taate silaa heeraa fi seerri nama iqaamaa qabu malee irratti hin jiru warra kee fuudhiiti wajjin deemi baatii takkaa fi lama taa'i kana keessatti lammeessa
mana godhuuf qabda isiidhaaf. Warra isaanii irra galchuu yookiin warra isaanii irratti warra keessanii irra galchuun isiidhaaf jiruu miti ilmoon kanaa wajjin. Bootaa gootee fi qopheessitee fi baatitti waan isaaniif ergitu goote ifiifillee amata tahuu baatii jaha tahuu amansiiftee akka isaan hamma jirruun si wal qixxaattu isiin tun si amantu isiidha isi godhuu qabda duuba. Akkasitti inshaallahu ta'ala rabbiin isii nagaan gataa geessu. Warra gartee bakka dhequtti amaanaa lubbuu siif ilmaan si jabeessu rabbii si haa godhu. Obboliitii teenyaaf ammoo wani dhaabnu haalli addunyaa jiru adda nama baasa. Akkuma gaafa duraa biyyarraa kaatanii dhuftan sanitti arrallee hin irraanfatin haalli biyya tanaa kun rakkinaan nama oofa. Hoggaa biyya dhayxe hoo rakkoo biyyummaan itti dhalatte sun waan biyya namaa keessa gartee turtee biyya namaa tana keessatti biyyatee keessatti jiruun arkin agarteef jecha achitti sirra jabaa jiraachuun waan hammaatuuf obsa hedduu qabaachuudha qabda. Rakkoon furmaanni harka rabbii jira yoo arra gartee rakkoo tanarratti obsite biyyateetii rahimni gamasaa cuftinuu bakka ati jirtutti qubasa qabaatan rabbii boodaani rabbii keetirratti tawakkaljii waan dur mataa keessa kaayyate san akkaataa gartee inni sitti himutti irraayis fudhadhu namoota gartee rabbi sodaatu kan gartee isallee quba qabaatuunis mari'adhu tawakkaljiitii ilmaan keetii wajjin karaa biyya keetii qaceeliin siin jedha. Gaafin itti aantu gaafattuu takkaatu ijannaa galfatee duuba. Dhiroo isiinoo maal jetti? Akka jettu jaarsi kiyya kuni abbaan mana kiyyaa hedduu na jaalate jette. Dhugaa bultiin hin jaaramtu jaalala irratti malee. Kana gubbaan nallee kabaja na ulfeeysa warra keenyallee akkasumatti jabeeysa. Duba yeroo dheertuu wajjin jiraanne inumaa isa kana gartee hedduu inni na gammachiisu warreen isaanii akka gartee inni na fuudhu hin fedhan. Warra isaanii harka darbee karaa kiyya goree na filate wala heerumne akkasitti biyya raa wajjin ala baanee karaa biyya arabaa dhufne. Duuba hore haala gaarii wajjin turre. Duba jiruun tungaa guyyaa tokko tokko akka duraan yaadden taatu intaluma takka rabbi neffite. Tanuma maali dhiiroo isiin intaltii firaa intala akka isiin himtutti ilmaan dubriiti yettiin jaarsa siitiin. Duuba isiin tun eega dhufte harka lamaaniin hin qaceelloo isii qeebalee mana keenya nu bira galti haala gaariin fitti fuudhee wajjin jiraachuu turre duuba. Oduma akkanatti isii tanaa wajjin jirru ani gartee hangaa wajjin jirru kana keessatti huma takka isirratti illee hin agarre isarratti illee humaan agarre duuba. Duuba hoo hattuu mana na seente taate isiin tun hattuu mana na seente taate ani quban qabu yeroo isiin waa hattu. Dhiiroo maal balleeysite? Wanni isiin balleeysite abbaan mana kiyyaa kun qabamee darbame duuba takkaahuu biyyatti galee biyya jira. Waaniin hanga as jiru waa takka illee irratti hin dhagahiniin yayaatu alarraa dhagahe. Maal bar abbaan mana keetii intala tanaa wajjin galuu turee jechaanaan dhagahe. Eenyu siime geelota kiyyi. Isiin tunis geelota qabdii kanaaf imtixaan kaaniif kennaqa. Ni beeytan gaadhalaan akkatti wajjin gattaa'e oduu walii gumaachuu namni tokko yoo du'e namni tokko yoo ni fagaate si galee yeroo san hiree harkatan waan akkanaa walii gumaachuudhaaf. Dubbii tana dhageenyaaniif qabu dadhabeetiin abbaa mana kiyyaa godhe asaboo dhiiftee na biraa hutti asiin anis waa carraaqaa jira. Ati intala na bira dhiiftee tana amaanaa jabeesseetumaan jira. Sa'ateen laawwanni na bira fidduuf isii tana na cinaadhaa wajjin jiraachuudhaaf. Intala tana ati zinaatti goote jechuun dhagee dubbiin tun jirti. Yaa addeetii jabargaa waa anarraa himiti isumaatitu akkuma na dirqitee hiree harkattee hulaana cuftee guyyaa tokkollee taatu na tuttufattu malee manarraa gadi hin baatu naan jettee akkasittiin ilma namaatiif qabu dadhabee zinaatti godhe. Akkana adda yaana yette duuba niin cufe telefoona numaan bula saboo ati dhugumaa dubbiin san guyyuu numaan jaan ammallee numaan bubbula ittumaan deebis aboo an dubbiin teetun hirriiba na dhoorkite akkaan intala firaa jettuun tana sii qeebale ni beeyta dhugumaan dubbii tana dalayde
أبلي هذا من خيّة إيجا دوغان سيكوب سوديدي أن دوغان ستهيمي نأتي في الرمتا أدانان قبنو نانجي ماتا أدان ها قبنو نانجي إيجا دوغان تيا سيكوب سوديدي أنا مغا جرون تيتو لاك أمتي مليخ ينجلو ينكر نور الهدى دي بإينا قلف دي ملي جيتين كرا خيسن لوفي مال نغورسيتان مال نادامتني يجت أبليتين تنجتون دي بيسان تنتي يا أبليتي تنيا سيفي فكاتو تيتي في اللي أكو مسن فكاتا جارس خيتي في اللي تدرى ورين إيرتي دلا مكا فراتين جندومان غسومان شنيومان وجبرني وجي قدنين دلا فرق الجتن ربي تكتش إسن أومي صدارنا وان براتيمي قبليتي تي أدو تاتي بكا قديفي بكا تي أمنتو من براها قلتو تكن الرانفتنا الرهدون بلتي خيستي يايدا فرقر قربارا هذا سامان تاني قبليتي سامان تاني أدادا مان تاني نمني رحيمة غرا غربا وجين دلانغلو هوغو تك إممان دبتو كوني وان سينا خي سبك نمني بلتي جرو غاري فدي هذا ساتس جالتو بوتا غديفي سلا بك خنت ورسا فدتي بردكي وجنياتي وجدوغي جراچون وان جرو سا اورغيس اكو مسن خيساو دلا مارخيه انت لا ديرا مار دبري جني جانكنا مكا خنان فرتي غلچون بلتي فيدا بلتي في ديغو أكو مسان يسيلين انت التنس وبليتي تيجا انت العادي رخياتي مارة جتة من سيقلتون بلتي سيدا أجيسو ميك أقر دوبا ورا وبليتي جارتي تهمتو دلقي زينات تقولوا سيدو أقر دوبا إنوما وان أفانت اللي فكتو ورين هارتي كوفي الرقلتي والله nama gartee haadha jaartii isaatti zinaa godhe illee agarre dhageenye rakkoon nu bira geesse haadha jaartii laal haadha jaartii isaa xiqqoo ummaa fayyaan dhabee hoottu na shukkuumi jeeni hamtuutti dalagellee dhageenye dubbiin nu bira geesse duuba yaa warreen gara lachuu garan talaa gara gurbaatiin rabbi sodaadhaa fira keeysan fira jettanii خانمو قبان ورا وجين برني أولا جني جتني ولتلاقتني جرا شورا ربي تكوتش اسن أومي صدادا ركول لي يو اسن قوتي نمر ما نخري فتشون ونرى نجايا نموت اسن بيني خيسين اسن بيني الرامانا فراتشوتو إرخبا جاء بريد أما دو بليتين تنجتوني قافا أبان من يسيدا انت لفرخي يا جيفدي إن اللين انت وانغما إساف إسيدا وانغما سا إسين كبجون وانغما إسيدا إني خبجون وانجرو ساني بونس غارو وان ميتنا مقدا إساني في دور راي دوبا واني ركينا في دي يا قبرتي ربياتي دوغون غرخي غافو ما دراتو ودو غرتي إسين تمنا جرتو هيري غافا يوخين هسبيتالان دكا جتة يوخين هجين دكا جتة فيرا جتة أمانتة أنا مننجروتي ألال بعد أسام منجرا دكي أغرتي مارة قدي في مارة قدي في جتة أمانتة سن دوغون غوري قدان كي خانا دوبا لما يسا إسيف مفتاح النتي سيغلي غربان اللي أبلو دفا أنا مننجرو فوري بكا كنا جيس يجون dogongora guddaa kee wanni waan kana fide walitti laaqamiinsa atilleen hulaa raabantee isa amantee isiirraa illee hulaa bantee dhibbarraa dhibbatti fitti fuudhuun kee bultii keessatti daangaa islaamummaa facaafachu yaa warreen maqaa kanaan qoritti wajjin nyaatanii mana tokko keessa wajjin raftan rabbi tokkicha isin uume sodaadda wanni rakkina bultii diigamiinsa akkanaa fidu وليت تلاك أميس دوبة نافجتة أتي ونسيدام أبا من خيتي درانو أتو دبيهت نجالت نينجالت ناجتش انتلاك عادي ما قبول ليديس ورساني هرك درب إيغا وان خانخ بيتو تاتي نمتشخم بدي إرى أرغمتي لغا ستهيمة أمو إنن كفر متبان هدن نبكت قربان كنن كفر
ربي سالي أسجر قليو نفي دوغون قرا خان خدت ربي إني أرارا ما في دبي إني سينجي خان دوغون فدو بلتي تنفتاسين أرغرتي بلتي خيس جرتا أبا منا خيتي دران هتو هلا رابنتي إسا وجي والتاتي منا خيسا وان نكاتيف جيجا وان دبري قديسي أكو مسان أمس أكو مسان ديرا في دلتيس ورين جيلي في شريحة جتني سري شوفا وجي برتها سويتن ربي خيسا صداد وان جارسا وجي انتاتا هنگا فيتي ما أبليتي انتان سري جارسا خيني من أكو مسان أمالي لال ورين هوغانا مني بكا جيرو الرافقاتي لا لما جرخم منافق ديرته لا توس ما هوغاتي أبا منا وجين جرتو ما دفني إن تلتت وانا كنا أوديسيتي إن تلتنا في الرأيجي مانجين سين أكو مثلا أبا منا خيتيتين إن تلتتني وجين أكنتهن نوجين حمتو دلقي جتيسي دبدي إن تلتنا في الرابك كتقولي مانجين إسان شفتنو ديرا دلادان إسين ديقو داف إسين جلم مرتفتني جيران ورين قرتي آتيس جيري جتو الرافقادو إني اللين ورين قرتي إني قرا خايتي أبو بركانانتي ميك أجرا وري حرام دلقي أبو انت لبرقا ماري خياسون أكنان إتي دلقي يعني أكها سواتي مدى خوف لامبر ربي صدار دا نبي كن يكيجي عليه الصلاة والسلام نما بدي دلقي شوف ربي يوتوبتني أرارماف إلا المجاهرين دقي فدامي ورين ساتل إفقابو ملي ربي إنما تشوفافني أرارما يا نبي ربي مجاهر توني كم جنان برت انتلتنيس حرام ديرا وجين وجتيتي بر إذا تكو وجين فجافت دي كانني إيه أكنت يتيتي خربين إسي ستري في الرافوتي ودو حكمي شريعات جرخو نما دولان إسلاما جراتي انتلتتون أكنا جتجاني منا مرتيتي رتي رقاباني انتلتتون ندوتي بكرنا خلميسا قربا ترطرا خربي نسا ستري هل كان همتو دلقي زنان إرى أرقمتي أبلوان إسا والرنجون أبلوان شيطانا برقتاي بر إذا كانتين تكاولي رفني حراري مريته نبيتن قهاسا وقرتي ورين أكناتي جئتي ساتل إفناب خربي نسا ستري دوبا تنافجج يا نما همتون سر أرقمتو ساتل إفرن دابين يا تهمتون إر أرقمتو فضيحة إفن دابين جرخون شفتنو رقا سبابو يابرو فول ربي درتي يو ربين إسانين فدي سيالا ورى جنتا ولين كتاتا تاتا يو حسنان تيسن جنتا خيسين تويتو تاتا قياك آمين ما هاسو قيامي اللي هركي سالخي هاسو سن ورى حنان درتي ونخون أكدا لقمتو akka gartee wanni kun si mudattu beek duuba tanaaf jecha abbaa mana keetii eega dhugaa si dubbate dhugaa isaa fudhu irra dabriif sigalee ammoo karaa dandeemuun yoo ati ala jiraattu taate ani wanni si dhaam akka warra mana murtii tokkotti ala jiraachuun kee dogongora guddaa nafaqaan abbaa manaa isirratti hin jirtu isirra jirti gali mana keetitti أبا منا خيتي وجين بيشان أركتنو هنكو أركتنو ميتات إسي شومون حالة جرو قرتي بيتيتي أبا منا خيتي وجين جرات ومن يتق الله يجعل له مخرجا نمي رب رتيركتي يوني في جراته ربين فرماتا نسيدك أبا جرو ورين على تائي جارس بيا خيسة تجاجلو خان جارس خيا فرشور وجتيمت خان جارس خيا أشي زنا قرا جتيمت خان هوري خيا من التجارة تبرا اتفول جت تان ليس في الرواه الدراجرة تان أبجج ورين أكسي تجارس بيا ترجتني على جراتن ربي سنو مسودات دا بودني خسارتن آخراس أبدن الدنيا أبدن جارساس أبدن ني خسارتن خرا بكا أبان من خيساني جروتي بهذا ورقرتي وان لغي خنا لغان هجيرة ألفتي صاحب بدا جيلي بدو ورهو قاجرو طولتو وليان يو نمني دؤيفي يو نمني أدام فقاتي ملي وركنا راهير لي ربي إسنها فقيسو سري تيسن جوي فدا شيطاني لفقو تجرى هل كان يقول يا خيست خمار رخي يتني
sirrii taysan cufaas dhiiraa dhalatti hin faffacaasina warri bultii wajjin qabdan bultii taysan akkuma ganama wal jaalattani itti fufa hamma rabbiin jiruu takka ta addunyaa tanarraa takka isii du'a takka isaatu ajalli fuudha addaan bahuun jaarsaa jaartii hin haftu jaalannuu jibbinuu warra husna alkhitaamin addunyaa irraa deemu walumaan rabbiin nu haa godhu hamma ديبسا كناتي ولتدفنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته